Ashamaa harka fuunee dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo oduu of harkaa qabnu dursuun hangafoota isaanii isinitti himna. Addi bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo hidhattoonni tibbana galaniin warra hojii seexanaa hojjetetu galee jedhan. Mootummaan naannoo Somaalee karaa godina Booranaa ba'aatiin lola naannoo Oromiyaa irratti baneen lubbuun jiraattotaa dabarsaa jira jedhame. Mootummaan qaamolee Tigraay beelaan jedhaman akeekkachiise. Kibba lixa Itoophiyaa Beerootti kamisa darbe iddoo warqee fi imine baradii baasan sadii irratti hidhattoonni lubbuu namoota torbaa darbuu himan ka jedhu yoo ta'u, hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi keenya isin haa qaqqabu jechaa kanneen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun nu faana turaa jechaa oduun kunooti. Addi bilisummaa Oromoo waboon hidhattoota tibbana galaniin warra hojii seexanaa hojjetutu galee jedhe. Tibbana loltoonni 204 ol ta'an Wallagga Bahaa keessa gara mootummaatti kooluu galuun gabaafamaa ture. Garee erga kennate kun saamtuu akka ta'an karaa adda addaa himame. Hojii ammeenyaa gara jabeenya Oromoonuu hin qabne gonfatanii socho'aa turan ka jedhe waraanni bilisummaa Oromoos garee gale kana saamtuu akka turan ibse. Hidhattoonni kunneen warra gorsa hin fudhanne kanneen naamusa cabsanii fi ajaja olaanaa ABO'oof ajajamuu didanii qofaatti of baasan akka ta'e hime. Akka waraanni bilisummaa Oromoo jedhutti gareen amma mootummaatti gale kun dabalatee kanneen akka Sanyii Nagaasaa fi kaaniif qeeqalaachuuf waltajjii qabame irratti hafuu isaaniis eere. Gareen kun nama butanii saamuu, bosona geessanii ajjeesuu fi dararuu keessatti qooda olaanaa akka baataa turan eere. Dhimma kana ilaalchisuun yaada kan kenne gorsaa ajajaa olaanaa ABO obbo Jireenyaa Guddataa loltoonni galan waraana bilisummaa Oromoo akka hin taane hime. Ta'us waraanni amma saamaa turan galan kun duraan caasaa waraana bilisummaa Oromoo akka turan ibseera. Obbo Jireenyaan akka jedhanitti waraanni jedhame kun kan keenya miti. Waraanni bilisummaa Oromoo bakka hin bu'an akka isaan Wallagga Bahaa keessa socho'aa turanis ni beekna ture jechuun ibse. Garuu guyyaa ajaja olaanaa irraa kallattii fudhachuu didanii eegalee kan keenya miti. Erga waraanni bilisummaa Oromoo irraa adda ba'anii bubbuleera jechuun dubbate gorsaan ajajaa olaanaa ABO obbo Jireenyaa Guddataa. Dubbiin kun yeroo Diina Raasii fi Faqqadaa Abdiisaa hidhattoonni jedhaman waamicha mootummaa fi abbootii gadaa godhamee fudhachuun galan akka jalqabe hime. Diina Raas erga mootummaatti erga kennate leenjii haaromsaa fudhatee booda Bishooftutti ajjeefame. Faqqadaa Abdiisaa namni jedhamu ammoo ergasii deebi'ee bosona galuun hidhatee socho'aa ture jedha obbo Jireenyaan BBC'f yaada kenneen. Dargaggoota hedduus leenjisaa akka ture hime. Waraanni bilisummaa Oromoo irra deddeebiin Faqqadaan qaama mootummaan bobbaase akka ta'e ibsaa tureera. Miidiyaan idil addunyaa Washington Post gocha Faqqadaa jalqabaa hanga gaafa qorannoo isaatti raawwate saaxiluun waraanni Faqqadaa mootummaan bobbaafamu gabaasaa ture. Mootummaan garee Faqqadaa kana kan ijaareef sochii waraana bilisummaa Oromoo danquuf akka ta'e hima. Horroo Guduruu Wallaggaa keessattis yakka saamichaa, dararaa fi ajjeechaa hamaa keessatti raawwataa turuu eeree jira. Akkuma jedhame ergama isaa xumuruu kan hin oolle har'a Faqqadaa Abdiisaa ifatti mootummaatti galeera. Faqqadaa Abdiisaa fi Yaaddeessaa kan jedhaman dhiyeenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horrootti mootummaatti harka kennachuu gabaafamaa ture. Yeroo sanatti hundeen miidiyaa badii Faqqadaan geessaa ture maddeen odeeffannoo miidiyaa biyya keessaa fi alaa obeeffachuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Faqqadaan hidhattoota 120 qabatee Yaaddeessaa waliin bosona gale. Kun ta'ee garee tokko ajajaa turu kan himumu Faqqadaa Abdiisaa kan jedhamu duraan miseensa waraana bilisummaa Oromoo akka ture obbo Jireenyaan BBC'tti himan. Bara 2005 jalqabee miseensi waraana bilisummaa Oromoo ture. Gara Eertiraa deemuunis leenji'ee achi tureera. Booda gara biyyaatti deebi'uun osoo socho'uu humnoota nageenyaa mootummaan to'atamuun shororkeessummaan himatamuun hidhame. Bara 2018 yeroo muummichi ministeeraa Abiy aangoo qabatan namoota siyaasaa hidhatanii dhiifaman keessaa kaan waliin ba'e. Garuu osoo hin turin deebi'ee hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo godina Horroo Guduruu keessa socho'anitti makame. Waamicha abbootii gadaa fi jaarsolee biyyaan yeroo hidhattoonni kunneen karaa nagaa akka galaniif sochiin taasifamu godina Wallagga Bahaa keessa ajajaa kan ture Diina Raas kan jedhamu waliin Faqqadaanis galuu ni yaadatama. Lamaan isaanii leenjii haaromsaa fudhatanii ture. Haa ta'u malee Faqqadaan booda gara hidhannoo socho'uutti deebi'uun Horroo Guduruu fi Wallagga Bahaa keessa
turuu hime obbo Jireenyaan. Faqqadaan gaafa xollaa'etti karaa nagaan nan gala jedhee eegalee miseensa waraana bilisummaa Oromoo miti ka jedhan gorsaan waraana bilisummaa Oromoo kan maqaa sana ammoo dhaataa waraana ammoo leenjisaa turuu isaa ibse. Haa ta'u malee faqqadaanis ta'e miseensonni isaa ajaja olaanaa ABO marroo dirbaa irraa ajaja fudhataa hin turre jedha Jireenyaan. Hidhattoonni biroo garee tokko tokko ajajaa turan Yaaddessaa fi Moseeqa jedhamanis Faqqadaa waliin akka turan himuun booda sadan isaaniiyyuu wal dhabuun adda ba'anii jedha. Yaaddessaan garee mataa isaa addatti qabatee socho'aa ture. Innii fi gareen isaa gara 57 ta'an Horroo Guduruutti akka harka kennatan bulchaan godinichaa BBC'tti himaniiru. Mosee yookiin Moosisaa maqaa jedhuun kan socho'uu fi maqaan isaa sirriin Mosee Asaffaa jedhamu qofaatti akka hafe ture hima. Moseen ammoo tibbana hidhattoota gara 204 ta'an waliin mootummaatti harka kennate. Dhimma hidhattoota galan kana ilaalchisuun qeeqni waraana bilisummaa Oromoof dhiyaatu yeroo bosona keenya jedhanii yoo isaan galan waraana keenya miti maaliif jechuun maaliif odeessa kan gaafatedha jedhe. Obbo Jireenyaan sababa galaniif osoo hin taane guyyaa ajaja fudhachuu didanii eegalee waraana keenya miti akeeka keenya erga hin fudhanne kan keenya miti jechuun jedhe deebise. Akka yakka dhimmaaf hin baamneef sirriitti deebisuuf yaaluun ture. Gaafa mootummaatti harka kennatan ammoo dhumatee jechuudha jedhe. Uummanni akka hidhattoonni kunneen miidhaa isaan irraa gahaa ture himataa turan uummataaf dursanii beeksisuu maaliif akka dhiisanis gaafatamuun gorsaan waraana bilisummaa Oromoo kun deebii kennaniin gara kaayyoo jalqabaa waraana bilisummaa Oromoo ta'utti deebisuuf yaalaa turree jedhe. Hidhattoonni deebisnee qabna leenji'anii hidhatanii waan jiraniif kanatti fayyadamuun akka yakka hin hojjenneef gorsinee deebisuuf yaalaa turre jedha obbo Jireenyaan. Namoota nagaa hedduu ajjeesu ukkaamsanii maallaqa guddaa gaafachuun naannoo hidhattoonni kunneen socho'aa turanitti waan baramee ture jedhe. Jiraattonni tokko tokko waan isaan ga'u saammatanii galan jechuun komatu. Obbo Jireenyaan waa'ee sochii hidhattoota kanneenii hin dhoksine addunyaatti himaa turree jedhe. Obbo Jireenyaan waraanni keenya ofii isaa wareegama uummataa bilisa baasaa jedhe socho'aa malee uummata irra miidhaa akkasii geessisuu hin danda'u jedha. Haa ta'u malee hidhattoonni Baha Wallaggaatti haga giddu galeessaa keessa socho'an gochaa akkasii keessatti hirmaachuun yeroo dubbatamu marroo dirribaa gara lixaatti hunda isaanii waamuu hima obbo Jireenyaan. Hidhattoonni hundinuu ajajoota isaanii hunda waliin mari'achuu fi walqeequun akka deebi'aniif gaafa waamu irraa hafan ka jedhe obbo Jireenyaan waltajjii sana irraa kanneen hafan kan maqaan eere keessaa Sanyii Nagaasaa, Yaaddessaa fi Moosisaa jechuun hime. Warri yeroo sana didanii hafan warra mootummaatti amma harka kennatanidha jedhe. Qeeqaa fi kallattii harkaa fudhachuuf eeyyamamoo hin turre jedha obbo Jireenyaan. Uummata irratti miidhaa dhaqqabsiisuun kaayyoo irraa maquu fi hoogganaa olaanaa irraa ajaja fudhachuu diduu irraa dhufe kan jedhe Jireenyaan gocha akkanaa naamusa waraana bilisummaa Oromoo miti jechuun ibse. Labsiin bara 2018 mootummaan Itoophiyaa baase qaamni hidhatee mootummaa lolaa ture dhiifama argachuu akka danda'u ibse. Garuu lubbuu namaa nagaa balleesseera yoo ta'e carraa dhiifamaa kan argachuu akka hin dandeenye hima. Yuunaayitid Neeshin keessatti waggoota dheeraaf ogeessa seeraa akka turan obbo Baayisaa Waaqwayyaa hidhattoonnis ta'e qaamni mootummaa hidhatee socho'u kamuu nama nagaa irratti sarbama mirga namoomaa yoo raawwatee yoo argame dhiifamni godhamuufii hin danda'u jedhan. Kunis seera idil addunyaa cabsuudha ka jedhan obbo Baayisaan mootummaan hidhattoota sarbama mirga namoomaa raawwatan adda baasuun seeratti dhiyeessuu qabaa jedhan. Mootummaan dhiifama gochuufii kan danda'u kaayyoo siyaasaa jalqabaa irratti wal dhabanii wal lolaa turan irratti malee yakka namoota nagaa irratti raawwataniif mitii jedhan. Mootummaan garuu hidhattoota simachuu, leenjii haaromsaa galchuu malee kanneen yakka raawwatan seeratti dhiyaachuu ibsuu hin beeku. Mootummaan naannoo Somaalee karaa godina Booranaa Baatiin Oromiyaa irratti lola banee itti fufuun lubbuu jiraatota dabarsaa jira jedhame. Mootummaan naannichaa karaa aanaalee Gumii, Eldelloo fi Liibaniin humna guddaa bobbaasuutu himame. Haleellaan mootummaa naannoo Somaalee guyyootan darban walitti aansee adeemsifamaa akka ture jiraattonni himaniiru. Haleellaan humnoota mootummaa naannoo Somaalee amma itti fufu jiraattonni dubbataniiru.
Haleellaan humnoota mootummaa naannoo Somaaleetiin lubbuun namoota nagaa hedduun darbuu fi kanneen madaa'anis hedduu ta'uutu himama. Mootummaan naannoo Somaalee Meessoo hanga Cinaaksaa hanga Baalee Booranaatti duula cimaa weerara lafa Oromiyaa irratti erga banee bubbulee jira. Lafti Oromiyaa bal'aan naannoo Somaaleetiin akka qabames raagaaleen mul'isan heddummaataniiru. Lafoota kanneen irratti mootummaan naannoo Somaalee caasaa aanaa fi godina haaraa diriirfate eenyuma mana marii naannichaan raggaasise. Mootummaan naannoo Somaalee mooyyaalee qe'ee Oromoo taatee fi heerri naannoo Oromiyaa keessa ta'uun beeku irratti caasaa magaalaa diriirfate. Karaa godina Baaleetiin lafa kiloomeetira hedduun Oromiyaa keessa seenuun magaalaa Haroo Dibbee jedhamtu kan godina Baalee walakkaa jirtu giddugala godhachuun godina Gurraa Dhaamolee jedhe mootummaan naannoo Somaalee godina haaraa lafa Oromiyaa irratti labsate. Gama Harargeetiin Cinaaksaa fi aanaalee hedduu uummata buqqaasaa jiraachuu ragaaleen mul'isaa jiru. Dirree Dhaawaa dachee Oromiyaa taate mootummaan naannoo Somaalee kooti jedhee Oromoon homaa akka keessaa hin qabne karaa namoota mootummaatti dhiyoo jiraniitiin dubbachiisaa jira. Dubbiin ministeera muummee Abiy Ahmad tibba darbe Dirree Dhaawaa ilaalchisanii dubbataniif ministeerri muummichaa dhiifama akka gaafatan hanga akeekkachiisu gahamee ture. Kana malees Pireezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustaafee Mohammad akka waan Dirree Dhaawaan naannoo Somaalee keessa jirtu kaabinee isaanii waliin ta'uun magaalaa Dirree Dhaawaatiin argamu keessummoota mootummaa federaalaa waliin wayita simatan mul'ate. Dabalataanis humnoonni mootummaa naannoo Somaalee bobbaase dhiyeenyuma magaalaa Dirree Dhaawaa weeraruun uummata ganda tokko buqqaasanii dubartii ulfaa Naashiyaa Ziyaad jedhamtu lubbuu dabarsan. Kun marti gaafa ta'u mootummaan Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa kan ilmaan abbaa gadaatu dursa ofiin jedhan waa'uu hin jenne jedhamu uummanni komiitti jira. Mootummaan naannoo Somaalee ammas kanaan dhaabbatee hin jiru jedha jiraattonni naannawaa daangaa jiran. Humna guddaa bobbaasee uummata Oromoo irraa buqqaasaa lafa bal'aa qabataa jiraachuu himaniiru. Mootummaan qaamolee naannoo Tigraay beela'e jedhe akeekkachiise. Bilisiginnaan qaamolee keessaa fi alaa maqaa beelatu naannoo Tigraayitti mudate jechuun sochii taasisaa jiran akeekkachiisuun tarkaanfii madaalawaan irratti fudhadha jechuun dhaadate. Kanneen mootummaa qeeqan ammoo bilisiginnaan qaamolee biyya alaa deeggarsa taasisaa turan midhaan daana'oo nyaattee fi turre akka dhiyeessan ibsuun maqaa balleessaa akka ture yoo ta'u, isumaayyuu ammoo daakee deebisee alatti erguun gurguratee ittiin meeshaa waraanaa bitachaa turuu ragaaleen garaagaraa ni mul'isa jechuun himatu. Sirni dhala namaaf naasu tokkollee hin qabne bilisiginnaan beela tibbana buqqaatota naannoo Tigraay mudate wajjin wal qabatee ibsa baaseen fudhatamaa akka hin qabu jechuun dubbii mootummaa kanaan busheessaniiru. Koomishinii hooggansa sodaa balaa Itoophiyaa Dr. Shifarraaw Takle Maariyaam akka dubbatanitti TPLF xiyyeeffannoo addunyaa argachuuf jecha deeggarsa uummataa Tigraay kan buqqaanii kaambii baqattootaa keessa jiraniif kennamaa ture harka saamaa ture amma ammoo diraamaa siyaasaaf bifa biraan qindeeffatee as ba'eera jedhan. Kana malees namoota miidiyaalee hawaasummaa ta'e kanneen biroo fayyadamuun galii walitti qabaa jiran irratti tarkaanfii ilaalessaa fudhanna jechuun dhaadatan. Qondaalli bilisiginnaa kun rakkoo beela kaambii baqattootaa Hisaatset keessatti mudateef garee TPLF gaafatama gochuun isaan gama isaaniitiin deeggarsa namoomaa adda kutanii akka hin beekne himaniiru. TPLF rakkoo naannoo Tigraay keessaaf kan itti gaafatamu ta'us rakkoo naannichaa furuu fi deeggarsa namoomaa taasisu keessatti bilisiginnaan gahee isaa hin baane jechuun komatama. Inumaayyuu haalli kun sababa waraanaa ta'uu akka danda'u bulchiinsa yeroo Tigraay akeekkachiiseera. TPLF ammoo gama isaatiin obsa fixachuu himuun tarkaanfii akka fudhatu kibxata darbee ibsee ture. Kana otoo kanaan jiruu muummichi ministeeraa Abiyyi kanaan dura wayyaaneen beela akka meeshaatti fayyadamuun dargii aangoorraa kaasuu ibsanii turan. Mangistuu irraa barachuu kan himan muummichi ministeeraa Abiyyi ofii isaanii akka lammaffaa hin goyoonfamne dhaadatan. Namoota deeggarsa naannoo Tigraay qaqqabsiisaa jiran irratti tarkaanfii madaalawaa fudhanna jechuun akeekkachiisan. Abiyyi bara 2036tti akka Afrikaatti guddina dinagdeetiin tokkoffaa taana waa'ee beelaa haasayinaa jechuun dheekamaniiru. Kibba lixa Itoophiyaa aanaa Beerootti kamisa darbe iddoo warqee fi albuuda Yemena Baradiitti itti baasan sadii irratti haleellaa hidhattoonni raawwatanii lubbuu namoota 7 darbuu bulchaa naannichaa fi hoogganaan poolisii himaniiru.
Har'as bakka albuuda baasan biraa irratti dhukaasni banamuu gabaafameera. Haleellaan kun kan raawwatame aanaa Beeroo kan godina Oomoo Lixaa keessatti argamu Kamisa Muddee 25 2025 guyyaa naannoo sa'aatii 5 hanga ganama sa'aatii 7 fi walakkaa gidduutti ta'uu ajajaan poolisii aanichaa Saajin Meejar Daamlesh akkuu BBC'tti himaniiru. Bulchaan aanichaa obbo Gammadaa Kaayidaad akka jedhanitti haleellaan jalqabaa dhaabbata albuuda Beeroo Maayining jedhamu kan warqee barbaadu irratti bobba'e irratti raawwatame. Dhaabbatichi waggaa tokko dura naannoo sanatti warqee barbaaduuf hayyama waggaa 3 mootummaa federaalaa irraa argateera jechuun dubbataniiru. Gara magaalaatti osoo deemaa jiranii humnoota nageenyaa albuuda Beeroo eegaa turan waliin walitti dhukaasan. Kanuma keessaa bakka albuuda baasan tokko seenanii haleellaa banan jechuun taatee jalqabaa ganda Gabbisaa jedhamu keessatti mudate ibsaniiru. Qondaaltonni lamaan kun haleellaa jalqabaa albuuda warqee kana irratti raawwatameen namni tokko du'uu himan. Hoogganaan kun akka jedhanitti namni haleellaa kanaan ajjeefame gargaaraa konkolaataa fe'umsaa Isuuzuu kan albuuda kana keessaa hojjetu ture. Ajajaan poolisii Saajin Meejar Damalash itti dabaluudhaan du'a kanaan alattis namni biraa tokko madaa'uu ibsaniiru. Akka obbo Gammadaan jedhanitti namoota biroo bakka sana turan irratti haleellaa irratti raawwatameen iddoo sana marsaan milishaa waliin qindoominaan bakka sana keessa baafne. Yeroo muraasa booda raayyaa ittisa biyyaa bakka albuuda sanaa eegan waliin yeroo dheeraaf walitti dhukaasaniiru jechuun taatee itti aanee mudate ibsaniiru. Walitti dhukaasa kanaan miidhaan qaqqabe akka hin jirre himaniiru. Haa ta'u malee haleellaan iddoo albuuda Ibn Baradii jedhamu baasanitti itti fufeera. Haleellaan lammataa namoota albuuda Ibn Baradii eegaa turan irratti raawwatame jedhan bulchaan kun obbo Gammadaan akka jedhanitti eegdonni nageenyaa 6 bakka sanatti bobbaafamanii turan yoo ta'u yeroo haleellaan kun raawwatame garuu isaan keessaa 3 hojii irra hin turre jedhan. Warri qawwee qaban eegdota 3 haleellaan 2 ajjeesanii meeshaa waraanaa isaanii fudhatan. Tokkoo fi dubartoonni nyaata bilcheessan lubbuun hafan jedhan hoogganaan poolisii aanichaa haleellaa kanaan namoonni 2 du'uu himaniiru. Haleellaan sadaffaan kan raawwatame bakka Ibn Baradii baasan irraa fageenya 3 kiiloomeetira irratti argamuu fi bakka warqee baasan Shaambal Saxxeen jedhamutti raawwatame. Qondaaltonni lamaan kunneen akka jedhanitti iddoon kun garee hayyamaa albuudaa warqee hojii xiqqaa hojjetanitti raawwate bakka sanatti dubartoonni 2 fi dhiirri 1 ajjeefamaniiru jedhe. Haleellaa kana alattis bakka qonnaa kanarratti qabeenya gubuu fi saamichaa akka ture himaniiru. Obbo Gammadaan akka jedhanitti ekskavaatirii laadorii tokko gubaniiru kaambii guutummaatti barbadeessaniiru jedhe. Haleellaa kanaan alattis konkolaachisaan konkolaataa fe'umsaa miizanaa fi boba'aa qabatee gara bakka sanaatti oofaa ture ajjeefameera jedhan hoogganaan kun itti dabaluun ibsaniiru. Akka bulchaa fi hoogganaan poolisii kun jedhanitti guyyaa tokkotti sa'aatii muraasa keessatti haleellaa iddoowwan albuudaa irratti raawwatameen walumaa galatti namoonni 7 yoo du'an namoonni 2 ammoo madaa'aniiru. Qondaaltonni akka jedhanitti kaleessa yookaan jimaata bakka albuuda biraatti dhukaasni banameera. Obbo Gammadaan yeroo ammaa kana bakka tokkotti lolli cimaan gaggeeffamaa jira. Haleellaan naannoo sanaa gaggeeffamaa jira. Humna dabalataa achitti ergaa jirraa jedhan. Qondaaltonni lamaan haleellaa kanaaf gaafatamaa akka ta'e hidhattoonni Suurii kanneen ka'umsi isaanii aanaa ollaa Suurii irraa ta'e jedhan. Hidhattoonni kunneen haleellaa kanaan dura loon isaanii gara naannoo albuudaatti tiksuu isaanii hubachisaniiru. Tiksitoonni Suurii irraa dhufanii jiru. Loon jiru tiksitoonni Suurii irraa loon duubaa hidhatanii jiru. Humni biraa hin jiru jedhan bulchaan aanichaa. Hidhattoonni kun haala gurmaa'een socho'uu jechuun hima. Humnoonni 100 hanga 150 ta'an lolaa jiru jechuun haleellaa amma raawwatamaa jiru haala kanaan duraa argame hin beekne ta'uu himan. Dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa naannoo kibba lixa Itoophiyaa godina Oomoo lixaa fi aanaa Suurii irraa argachuuf tattaaffiin godhee hin milkoofne. Kana irratti odeeffannoo ifaa ta'e hin qabnu. Kan jedhan itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Oomoo lixaa obbo Dassaalan Geeltaa. Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo kibba lixa Itoophiyaa Yishwaas Alamuu bilbilaa fi ergaa barreeffamaaf hanga ammaatti gaaffii ergameef deebii hin kennine. Godina Arsii lixaa aanaa Siraarotti namni rakkoo bulchiinsa gaarii aanichaa keessa jiru miidiyaa hawaasaa irratti saaxile hidhamee jira jedhame.
Jiraattonni akka yaada isaanii himanitti namni Araarsoo Waaqoo jedhamu rakkoo uummataa miidiyaa hawaasaa irratti barreessuun akka beekamu himan. Mootummaa saaxilaa jirta jechuun dabballoonni aanaa humnoota mootummaa bobbaasanii bakka namni kun hojii isaa hojjetu qabanii hidhuu dubbataniiru. Qaamni mootummaa rakkoo uummataa furuutu malee rakkoo uummataa maaliif ifatti dubbatte jedhanii hidhuun waan hin malleedhaa jedhan. Namni kun saffisaan akka hiikamus jiraattonni gaafataniiru. Oduu keenya biyya alaatiin ammoo Somaaliyaa, Masirii fi Turkii, Jibuutii, Israa'elii fi Somaaliyaalaandiif beekamtii biyyummaa kennuu morman. Murtee beekamtii biyyummaa Israa'el Somaalilaandiif kenne beeksistee Somaaliyaa dabalatee biyyoonni akka Jibuutii, Masirii fi Turkii mormuu karaa ministeerota biyya alaa isaaniin beeksisan. Biyyootaan kun Israa'el murtee beekamtii biyyummaa Somaalilaandiif kennite guutummaan kan morman qofa otoo hin taane kan balaaleffatan ta'us ibsaniiru. Egaan kabajamtootaa fi hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qopheeffanne kan haga ammaa ture waan nu waliin turtaniif galatoomaa jechaa hanga odeeffannoo biroo walitti deebinutti nagaatti.